Angaasaan akkas ta'e farshoodhaa inneen warrabsa. Diqaaltota Sumaalee keessaa ol galtee, diqaaltota ganda biraa keessaa achi dhalattee, wasattitti qoshaashaa. Miila namaan isin kaaya akkam? Miila. Akkasila. Isiidha yoo kofoo jalaa butaantii hin qabnellee tu barool haji buttaa jaabarsanu. Silaa bara akka namni yaamutti illee sila haji buttaa. Harargee keessatti baay'ee gara Harargee kanatti huyna addaa qaba mootiin Girrisaa. Huyna addaa shabaaba kana hundeessanii ijoollee biyya Faranjii. Nuu kanatti dubbattan barnaaf hin galu bara. Bifuma kamiin ol baatanii afaan Oromoo kanaan dubbattan bo. Nutti hin barreessin kole. Dhaabbuun irraa. Sammuun teessa rakkoodha qabdi. Sii galee? Jecha nama quubsu jechuudha yoo sii galte. Lammeeffaa maal jette? Egaa atii fi ijoolleen Jimmaa waliin dhiironni Jimmaa kun uummata hoolaadha. Bakti uummataati. Kanaafin isinin jaa isinin kun uummata badawaa. Kan akka keetii san silaa wallaahi si galeeni. Afaan kee kanatti silaa wanni si kokorsuudha. Ilmaan miishinariidha. Yaa ilmaan miishiinarii keessa guddate warra nu maleedha. Miila namaan isin kaaya akkam? Miila. Angaasaan akkas ta'e farshoodhaa inneen warrabsa. Diqaaltota Sumaalee keessaa ol galtee, diqaaltota ganda biraa keessaa achi dhalattee, wasattitti qoshaashaa. Niituma haji buttaa jettan. Haji buttaan barboo isinii kana bar matatti bar isinirra naanna'uu danda'a bar. Achuma taa'ee isin bar girgireessu jira bar. Haji buttaan mootiin Girrisaadha. Mana hidhaa kennaniiruu fi kitaaba takkaa addaan qabee dubbiseen beekneef duuba guuree ammas. Hangaasaa ati bar abaarsa qabdaa bar. Sigale manguddoon gaafa sittuftu haancufti isiidhaa sun sigaleemi fuula kee hin dhaqqabin. Haancufaatiitu lafa bu'i. Sigale saniif nyaari. Angaasaan akkas ta'e farshoodhaa inneen warrabsa. Qabsoo itti dhooytu irra jirra. Qabsoo sabaarra. Isin taatu siidaan isin ijaaramee jira. Lamaatiitu isin majaaramee si galee. Idda silaa bichuu keenya siidaa abbaa Jufaar tokko nuu dhaabi jettanii isin ilmaan gootaati kunoo kanaa isiniin jee fuudhee Hayila Sillaasee fi Atsee Minilik isin ijaar saxxeettaniin dubban. የሚኒሊክ ሐውልት ምንድን ነው ያደረገው? ሚኒሊክ ሞ ካኑ ሚዲያ ሐውልት ሚኒሊክ ቱ ሚዲያ አማ ዱዋቱ ኑ ሚዲያ ሞ ለማሉቡን ጅሩ ኑ ሚዲያ ከነለ ያደ ዝምበል እንኳን ኑበ አደቦልን ራዳ አባ ilmaan gadaboon ራዳ አባ wallahi addatti sinnanna Maatu gadaboo waa'ee gadaboo beeka? Jimma biyya jaalalaati. Hangaasaa ati bar abaarsa qabdaa bar. እንኳን ደስ አላችሁ። Diqaalaa Ramadaana rabbiiti nama arrabsu waa'ee rabbiin beektan waa'ee naamusa namummaa. Maal fidda? Hin jiru. Mana hidhaa kennaniiruu fi maal fidda? Hin jiru. Uummanni gaarii Jawaariin himachuudhaaf mooraalis hin qabu. amma abiyyiin balleesses abiyyiin dhiises waan fedhe Ganaadhaa bichuun keessan odoo akkana ciisuu arrabni murame sareedhaa kan namuudhaa ta'a arrabni isaa. Leen Jimma mallaagachaatti kan godhu gadaboo jedheeti. Ta gabaree baaletti galtee gabaree baaletti galtee
achitti waa Gabarii baaleeti. ما خد إيه دا أخوك كنات